Magaalaa Gaambeellaatti hidhattootaan raawwatame hordofee namoonni 40 ol ajjeefamuu qondaaltonni mootummaa naannichaa BBC'tti himan. Kanneen ajjeefaman keessaa irra hedduun hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanee jechuun waamu ta'uu aangoonni kunneen himaniiru. Qondaalli olaanaan naannichaa maqaan isaanii akka eeramu hin barbaanne tokko namoota 40 ol haleellaa kanaan ajjeefaman keessaa 10 humnoota nageenyaa mootummaa kaan ammoo hidhattoota ta'uu dubbatan. Jiraataan magaalattii har'a BBC'n dubbise tokko magaalattii keessa nagaan jiraatullee gara sochii idileetti hin deebinee jedhu. Reeffi hidhattoota ajjeefamanii har'a kaafamaa akka tures jiraataan kun dubbataniiru. አንጻራዊ ሰላም አለ አሁን ከተማ ብቻ ሱቅ አልተከፈተም መንግስት amma nagaan wayyaawaan jira ta'us magaala keessa suuqonni fi manneen hojii mootummaa hin banamne kaleessa diinarraa kaajjeefaman reeffi hidhattoota shanii akkasumatti bakkee bule kaajjeefaman 46 haga 50 ta'u hojii reeffa isaanii kaasutu hojjetamaa ture har'a magaalaa Gaambeellaa seensa lixa Wallaggaa iddoo Gondar Safar jedhamutti hedduun kaajjeefaman ከዛ በቃ ጎንደር ሰፈር ዛሬ ነው ተነሳው ያው እንግዲህ ummannis haala adda addaan humnoota nageenyaa deeggaree wantichi salphaatti akka fashalu godhe amma nageenya wayyaa'aatu jira Gaambeellaa keessa ammas fageenya irraa sagaleen dhukaasanii dhagahama kaleessa wayita magaala gadi dhiisanii bahan mana jireenyaa namoota dhuunfaa akka seenan turaniiru isaan hordofamaa turanii har'a kan qabaman jiru magaala keessa sochiin hin jiru anuu bahuu yaadeen ture garuu humnooti nageenyaa magaalattii namni akka manaa hin baane ni dhorku ammayyuu mana keessa teenyee jirra sodaatu jira suuqiin cufaadha magaala keessa sochiin baajaaji hin jiru manni barnootaas cufaadha ani hojjetaa mootummaati manuman jira pirezidantiin naannichaa kaleessa ibsa kennee ture Gaambeellaan nagaa akka taatee fi manni maree naannichaa to'atame ka jedhu dogoggora akka ta'e ummanni tasgabbaa'ee mana isaa akka turu hime waa'ee hojii waa'ee barnootaa fi tajaajila uummataa wanti jedhame hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa adda bilisummaa Gaambeellaa waliin ta'uun magaalaa